Harka fuuni akkam jirtu kun kan daawwataa jirtan torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu qophii keenya kan Sona Miidiyaa har'aati. United States erga kolonii biyya Ingiliz jalaa baatee akka biyyaatti ofiin of bulchuu jalqabdee waggoottan 240 darban kana keessatti kanneen biyyattii geggeessan pirezidentoota 45 filatteetti. Filannoo pirezidentii 45ffaa sadaasa 8 bara 2016 darbe kana kan mo'atan ammoo Doonaald Tiraamp. Haa ta'uti seenaa biyyattii keessatti filannoon biyyattii 45ffaa kun kan yaadota adda addaan guutamee fi saba biyyattii illee gargar hiree jedhamuun himamaatti jira. Filannoon Ameerikaa kun lammiilee biyya alaa keessumaa baqattoota biratti akkamiin ilaalama? Sona Miidiyaa har'aa keessatti hanga tokko walii wajjin ilaaluuf jirra. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa har'aati. United States biyyoota addunyaa kanarra jiran keessaa dinagdee fi siyaasaan biyya jabduu fi aangoo guddaa qabdu ta'uun beekamti. Biyya namooti golee arfanuun jiraatan hundi keessa jiraachuu hawwanii fi barbaadan akkasumas ammoo baqattootaaf godaantota hedduuf ammoo biyya da'oo guddaa taatedha. United States keessaa akaakuun saba hin jirree jiraa jechuun namatti cima. Maarree isaan kun hundi amantiidhaan, aadaan, saalaan, siyaasaan otoo walitti hin bu'inii fi otoo inni tokko kaan irratti dhiibbaa hin uumin otoo wali hin dhiibin hunduu kan ofii qabatee kan ofii hordofaa mirga biyya isaanii keessatti dhaban biyya namaa keessatti dhandhamaa sirna demokraasii biyyattiin hordofturraa bu'a qabeessa ta'uun hunduu wal kabajee walii wajjin jiraata. Bara 1789 irraa jalqabee namooti 43tu United Statesin bulche. Pirezidantiin biyyattii jalqabaa George Washington yoo ta'an sagalee dhoksaan pirezidantummaa sana mo'atanii filataman. Seenaa biyyattii keessatti yeroo adda addaatti pirezidantii ta'uun kan biyyattii yeroo lama bulchan ammoo Grover Cleveland jedhamu. Pirezidantii biyyattii 22ffaa fi pirezidantii biyyattii 24ffaa ta'uun tajaajilaniiru. Grover Clevelandiin akka pirezidantii lamaatti yoo ilaalle Doonaald Tiraamp biyyattii keessatti pirezidantii 45ffaa ta'uu jechuudha. Seenaa pirezidantummaa United States keessatti namni yeroo baay'ee xiqqoo ta'e tokkoof biyyattii bulchan ammoo William Henry Harrison jedhamu. Bara 1841 filamanii aangoo qabatanii erga White House'n seenaniin guyyaa 31 booda lubbuudhaan darban. Namni pirezidantoota biyyattii kamirrayyuu yeroo dheeraadhaaf aangoorra turan ammoo Franklin Roosevelt turani. Waggaa 12 ol kunis marsaa 3 ol tajaajilanii jechuudha. Franklin Roosevelt marsaa 4ffaa erga bulchuu jalqabaniin booda bara 1945 lubbuudhaan darban. Sanaan booda bara 1951 akka heera biyyattii fooyya'etti pirezidantiin tokko filatamee marsaa 2 jechuunis waggaa 8 caalaa akka hin bulchine murtaa'e. Pirezidantoota uummataan filaman keessaa 4 dhukkuba uumamaan otoo aangoorra jiranii boqotan. Isaanis William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren Harding fi Franklin Roosevelt turani. Pirezidantooti 4 ammoo ni ajjeefaman. Isaanis Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley fi John F. Kennedy. Pirezidantiin tokko ammoo fedha ofiin aangoo gadhiisan. Isaanis immoo Richard Nixon. Pirezidantooti biyyattii 2 ammoo otoo marsaan isaanii hin xumuramin aangoorraa akka darbaman itti murtaa'e. Isaanis Andrew Johnson bara 1868, Bill Clinton ammoo bara 1998 ture. Haa ta'uti pirezidantooti kun lamaan himati irratti dhiyaate hundee dhabuusaarraan kan ka'e marsaa isaanii xumuranii kan isaan aangoorraa bu'an. Walumaa galatti United States erga kolonii biyya Ingiliz jalaa baatee akka biyyaatti ofiin of bulchuu jalqabde waggoottan 240 darban kana keessatti kanneen biyyattii geggeessan pirezidantoota 45 filatteetti jechuudha. Filannoo pirezidantii 45ffaa sadaasa 8 bara 2016 darbe kana kan mo'atan akkuma jalqabarratti jenne Doonaald Tiraamp. Haa ta'uti seenaa biyyattii keessatti filannoon biyyattii 45ffaa kun kan yaadota adda addaan guutamee fi saba biyyattii illee gargar hiree jedhamuun himamaatti jira. Maaliif? Nu hordofaa.
Siyaasa biyya Yuunaayitid Isteet keessatti lammiin gurraachaa qooda fudhachuu erga jalqabee walakkaa jaarraa hin caalu. Walakkaa jaarraan dura siyaasa biyyattii keessatti gahee qabaachuu miti kan isaan bulchu filachuufillee mirga guutuu hin qaban turan lammiileen gurraachaa. Isaan bu'uureessitoota biyyattii jedhaman mirgi filuuf filachuu lammiilee biyyattii bifa kamiinuu akka daangeffamu lafa kaa'anii daangessanii turani. Maarree namni yeroo duraatiif golgaa lammiilee gurraachaa akka isaan nama isaan bulchuu hin filanneef daangessu sana cabsuun gurraachi akka filannoo biyyattii keessatti hirmaatu taasisan pirezidantii biyyattii 36ffaa kan turanii Lyndon Johnson jedhamu. Namni kun bara 1963 irraa jalqabanii hanga bara 1969tti waggaa 6 nama Yuunaayitid Isteetiin geggeessanidha. President Lyndon kan yeroo sana gara aangootti dhufan itti aanaa pirezidantii biyyattii 35ffaa kan turan President John F. Kennedy ta'anii otoo tajaajilaa turanii erga Kennedyin namaan ajjeefamaniin booda Lyndon gara pirezidantummaatti dhufani. Waggaa lamaan booda akka marsaan isaanii xumurameenis dorgomanii mo'achuun marsaa ittaanuufis waajjira pirezidantii keessatti hafan Lyndon. Bara 1964 wayita pirezidantummaaf dorgoman nama morkataa isaanii turan qabxii guddaan ture kan isaan mo'atan. Boodas aangoo pirezidantummaa qabanitti fayyadamuun lammiileen gurraachaa biyyatti filannoo biyya isaanii keessaa irratti akka ga'ee qabaataniif dhiibbaa gochuun bara 1965 yaada isaanii kanatti milkaa'an. Bara 2008 Yuunaayitid Isteet yeroo duraatiif pirezidantii hidda dhalata Afrikaa lammii gurraacha Ameerikaa keessummeessite. President Barack Obama seenaa siyaasa biyyattii keessatti waggoottan 8 darbaniif biyya itti gurraachi akka lammii lammataatti ilaalamaa ture keessatti pirezidantii biyyattii 44ffaa ta'uun tajaajilanii aangoo isaanii xumurachaatti jiru. Wayita Obaamaan pirezidantummaaf dorgomaa turan sana paartii isaanii jechuunis paartii Deemokiraatii keessaa kan isaan waliin morkataa turan adde Hillary Clinton yoo ta'an Hilaariinis seenaa biyyattii keessatti pirezidantummaaf dorgomuudhaaf dubartii jalqabaa turanii jechuudha yeroo sana. Haa ta'utii bara sana itti milkaa'uu baatan iyyuu bulchiinsa Obaamaa jalatti ministirii dhimma alaa ta'uun erga tajaajilaa turaniin booda baatii 18 dura pirezidantii biyyattii 45ffaa ta'uuf falmii marsaa biraa keessa seenan Hilaariin. Adde Hilaariin paartii isaanii keessaa injifachuun yoo dorgommii pirezidantummaaf darban gama biraan ammoo Doonaald Tiraamp namoota waliin morkataa turan hundarra sagalee wayyeessa argachuun ce'anii dhufani. Xiinxaltoonni siyaasaa biyyattii akka jedhanitti seenaa falmii pirezidantummaa Ameerikaa keessatti inni 45ffaa kun kan akkaan qormaata hedduun guutee fi sadarkaanis kan baay'ee gadi bu'eedha jedhu. Keessumaa Doonaald Tiraamp morkataa isaanii injifatanii pirezidantii biyyattii ta'anii filatamuuf biyya keenyaaf yoo kana goone wayyaa deebisnee Ameerikaa aangoomsinaa jechuun akka yaada furmaataatti kan isaan dhiyeessaa turan uummata Ameerikaa qofa osoo hin taane paartii isaan bakka bu'anillee kan bakka garaagaraatti hiree ture. Gama kaaniin ammoo adde Hillary Clinton wayita aangoo mootummaa sadarkaa garaagaraarra turanitti dogoggora hedduu hojjetaniiru inni jedhu akka namooti amantaa irraa hin qabaanne taasisee ture. Haalota kana keessatti kamtu kamirra biyya keenyaaf wayyaa inni jedhu lammiilee Yuunaayitid Isteetiif qormaata guddaa ture. Haa ta'utii garuu imaamata Doonaald Tiraamp yoo gara aangootti dhufan hojiirra oolcha jedhan baay'ee yaaddessaa fi heera biyyattiin hanga har'aatti ittiin bulaa turtellee kan qormaata guddaa keessa galchu waan tureef yaada Hillary Clinton filannoo pirezidantummaa 45ffaa injifachuu maluu jedhu yaada guddaa ture. Kibxata 8 bara 2016 wanti tilmaamame hafe Doonaald Tiraamp namni hooggansa biyyaa keessatti guyyaa tokkoyyuu ga'ee hin qabaatin bara isaanii guutuu namni daldala qofaa irratti bobba'anii turan pirezidantii biyyattii 45ffaa ta'uun filaman. Sirna bulchiinsi biyyattiin hordoftu sirna deemokiraasii waan ta'eef filannoon dhufee yoo darbu kan injifate uummata waliin injifannoo isaa kabajataa kan hinjifatame ammoo isa hinjifateef milkoomina hawwee gara hojii isa ittaanuutti bobba'a. Kun amala sirna deemokiraasii biyyattiin qabduuti. Uummati Ameerikaas isa injifatame jajjabeessee isa injifate waliin ammoo gara fuula duraatti tarkaanfachuun kanuma baratame ture. Bara kana garuu Doonaald Tiraamp isa kanatti milkoofne. Waan biyyattii keessatti ta'ee hin beeknetu isaan mudate. Ameerikaa keessatti pirezidaantoti utuu duula filannoo irra jiranii mormiin uummataa isaan mudachuun darbee kanuma mul'atu ture. Doonaald Tiraampii fi adde Hilaariis bakkoota hedduutti isaan mudateera inni kun. Haa ta'utii garuu ba'iin filannoo ifa ta'ee erga pirezidantiin biyyattii inni ittaanu beekameen booda pirezidantiin kun nan bulchuu jechuun hiriirri mormii biyyattii keessatti taasifamee hin beeku.
Doonaald Tiraampiin garuu kanatu isaan mudate. Ba'ii filannoo sana hordofuun kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mormii gurguddaatu geggeeffamaa ba'e. Kaalifoorniyaa Ooklaandii hanga Pensilveeniyaa Pittsburghitti, Arizoonaa hanga Chikaagootti, Niiw Yoorkii fi akkasumas magaalota biroo keessatti guyyaa ba'iin filannoo sanaa ifa ta'e halkan guutuu ba'ii filannoo sanaa mormuun daandii cufanii uummati biyyattii hiriira geggeessaa bulani. Imaammata Doonaald Tiraamp qabatanii gara Waayit Haawusitti deemaa jiranii kan biyyattii gara tokkummaatti fidu otoo hin taane kan qoqqooduudha kanneen jedhan mormitooti kuni Niiw Yoorkii fi Chikaagoo keessatti gamoo Doonaald Tiraamp Taawers jedhamuun beekamu fuula duratti walitti qabamanii karaa cufuun dhaadannoolee adda addaa dhageessisaa ba'ani. Tibba darbe kanaa weellistuun biyyattii beekamtuu fi hordoftoota miliyoonota hedduu kan of jalaa qabdu Leedii Gaagaa jedhamuun kan beekamtu Niiwuyoork gamoo Doonaald Tiraamp kan Tiraamp Taawar jedhamuun beekamu sana fuula duratti uummata walitti qabdee mormii ishee ifatti dhageessisaa turte. Sana hordofuunis hiriirtoti kumaatama hedduun lakkaawaman Niiwuyoork naannoo Union Square jedhamuun beekamutti walitti qabamanii dhaadannoolee adda addaa dhageessisaa ba'an. Hedduunis ba'ii filannoo sanaa qeequun kan ammallee mallattoo walitti qabaa jiran hedduudha. Injifannoon Doonaald Tiraamp galgala sana gonfatan namoota isaanii morman miti, deeggartoota isaaniifillee abjuu guddaa ture. Kanneen tokko uummati kanneen abbummaan paartii lamaanuu jechuunis Deemokiraatii fi Riippaabilikaanota dhuunfatanii warra mootora paartii sanaa ta'an yookaan ammoo Establishment jedhaman sana irraa muffii qaban mul'isuuf namoota akka Doonaald Tiraamp paartii sanaa ala ta'an filatanii yoo jedhan, hedduun ammoo akkas osoo hin taane sanyummaatu olaantummaa agarsiisaa jiraa jedhu. People have talked about a miracle. I'm hearing about a nightmare. It's hard to be a parent tonight for a lot of us. You tell your kids, don't be a bully. You tell your kids, don't be a bigot. You tell your kids, do your homework and be prepared. And then you have this outcome and you have people putting children to bed tonight and they're afraid of breakfast. They're afraid of, how do I explain this to my children? I have Muslim friends who are texting me tonight saying, should I leave the country? I have families of immigrants that are terrified tonight. This was many things. This was a rebellion against the elites. True, it was a complete reinvention of politics and polls, it's true. But it was also something else. We've talked about race. We've talked about everything but race tonight. We've talked about income. We've talked about class. We've talked about region. We haven't talked about race. This was a white lash. This was a white lash against a changing country. It was a white lash against a black president in part. Kun namoota hedduuf yaaddoo guddaadha. Keessumaa lammiilee gurraachaa baqattoota yookaan godaantota biyyattii keessa jiranii fi isaan amantaa Islaamaa hordofan biratti ilaalcha Tiraamp qaban biyyattii gara hamaatti geessuu malaa kan jedhan uummata keessaas ta'e paartii isaanii keessaa qeeqa hedduutu irratti dhiyaachaatti jira. Haa ta'uti Doonaald Tiraamp amajjii 20 bara 2016 yoo kakatanii pireezidantii biyyattii 44ffaa kan ta'an Baaraak Obaamaa irraa aangoo fudhatan wantoota qormaata itti ta'uuf jiran lamatu isaan eeggataa jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Kunis isa uummataaf waadaa seenan hojiirra oolchuu fi uummata filannoo sana keessatti hamleenis ta'ee yaadaan miidhamee fi qoqqoodame kana waldhaananii gara tokkummaatti fiduun Tiraampiif gufuu guddaa ta'uu malaa jechaatti jiru. Baroota 1984 asi siyaasa biyyattii gara fuula duraa raaguun kan beekaman namni siyaasaa fi seenaa kan ta'ani barsiisaan Ameerikaa Yuunivarsiitii Alan Lechman jedhaman tokko gaazexeessituu CNN Erin Barnett waliin gaaffiif deebii taasisaniin Doonaald Tiraamp otoo marsaa isaanii hin xumurin aangoorraa darbamuu maluu jechuun raagan. Xurree siyaasaa aangaa'oti irra deemanii barcuma aangoo qabatan boodatti deebi'uun xiinxalanii kan gara fuula duraa raaguun kan beekaman namni seenaa kun bara 1984 as raaga isaan raagan irra jireessisaa dhugoomeera. Koongiresiis ta'ee seeneetiin irra jireessi otoo Riippaabilikaanotaan dhuunfatamee jiru Doonaald maaliif aangoorraa darbamuu mala jettee yaadda isa jedhuuf Alan Lechman yoo deebisan imala Doonaald Tiraamp gara boodaa hedduu tarreessuun isaanumti Riippaabilikaanotaayyuu Doonaald Tiraampitti baay'ee suukannaa'u isaaniitu jiraa jedhani. My prediction is, based on my gut, that there's a very good chance that Donald Trump could face impeachment. Why? Two reasons. First of all, throughout his life,
Donald Trump has played fast and loose with the law. He's run an illegal charity in New York State. He's made an illegal campaign contribution through that charity. He has used the charity to settle personal business debts. He faces a RICO lawsuit, a civil lawsuit. And just to only be clear, I will say those are allegations that have been made. It has certainly not been proven in a court of law, but continue. I just want to make that point. Oh, I think it has been proven. He stopped raising money for his charity. It has been proven that he didn't register his charity in the state of New York. And, of course, it's well documented and has not been refuted that he broke the Cuban embargo at a time when that was a serious crime. 12 women have come out and said that he has sexually assaulted them, and when he gave a blueprint that's exactly what he's done. One or more of them may sue him. Remember, it was the Paula Jones civil lawsuit. Donald Trump erga filatamaniin booda kan isaan gadi ta'anii miidiyaa waliin haasa'an tibba kana ture. Innis madda oduu CBS daqiiqaa 60 jedhu waliin ture. Achirratti haasaa isaan kanaan dura geggeessaa turan irrattis ta'ee karoora gara fuula duraa isaan qaban irratti gaaffii hedduutu dhiyaataafii ture. Isaan keessaa dhimma ijoof belbeltuu kan ta'e dhimma godaantotaa ilaalchisee gaaffii dhiyaate ture. Trumpis yoo deebisan akkan waajjira pirezidantii seeneen yeroo dhiyoo gidduutti godaantota seera qabeessa hin ta'in jechuunis kanneen waraqaa jireenyaa hin qabne jechuu isaaniiti miliyoona 3tti siqan kan gara biyya isaaniirraa dhufaniittan deebisaa kanneen hojii yakkaa keessatti bobba'an ammoo mana hidhaattan ergaa jedhani. Tilmaamaan isaan kun miliyoona 3 ol ta'u akka Donald Trump jedhanitti. Donald Trump pirezidantii akkamii ta'uuf jiru inni jedhu lammiilee adii hedduufillee yaaddoo guddaadha. Otoo isaan kakatanii aangoo hin qabatin kanneen olaantummaa sanyii tokkotti amanan dhaadannoo sanyummaa dhageessisuu jalqabanii jiru. Uummati kanneen abbummaan paartii lamaanuu jechuunis Demookiraatiif Riippaabilikaanii dhuunfatanii jiran yookaan immoo Establishment jedhaman sanarraa muffii qaban mul'isuuf namoota akka Donald Trump paartii sanaa ala jiran filatan malee sanyummaa dhaadessuuf miti jedhan caalaa kanneen biyyattiin deebitee gara loogii sanyummaatti seenaa jirtii jedhan yaada isaanii kan dhugoomsaa jiran fakkaata. Kanneen isa kana utuban ammoo Donald Trump erga filatamaniin as hawaasa biyyattii keessatti yaada gargar faca'e hedduutu deemaa jira jedhu bakka hedduutti ammoo hiriira mormii gurguddaatu geggeeffamaa jira. Maddi oduu CNN akka gabaasetti 8 asitti filatamuu Donald Trumpiin ilaalchise jibbiinsa sanyii amantii fi baqattummaa irratti kan hirkate doorsisaa fi yakki 200 ol raawwatameera jedha. Bakka hedduutti qabeenyi manca'eera, namoota irratti haleellaan raawwatameera. Kun seenaa filannoo biyyattii keessattis kan jalqabaati akka miidiyaalee gurguddaan gabaasaa jiranitti. Mee kaabinee Donald Trump gara aangootti kaadhimmataa jiran haa ilaallu. Kan uummata kana tokkoomsu moo kan olaantummaa sanyii tokko mirkaneessudha. Donald Trump kutaalee biyyattii hedduu keessatti akka mormii jabaan isaan mudataa jiru akka hubataniin lammiilee Ameerikaa hunda ija tokkoon akka ilaalanii fi hundaaf akka pirezidantii ta'uuf jiran haayimaniyyuu malee namoota isaan waliin hojjechuuf marsaa gorsituu isaanii keessatti filatanis ta'e kanneen barcuma ministeerummaa furtuu ta'an irratti maqaa dhahaa jiranii namoota olaantummaa adii afarsuun beekamanidha ragaa miidiyaalee gurguddaan biyyattii dhiyeessaa jiran. Fakkeenyaaf Donald Trump namoota isaan waggoottan arfan dhufan waliin hojjechuuf jiran gorsitoota jedhanii nama lama maqaa dhahan keessaa dura ta'aa paartii Riippaabilikaanii kan ta'an Reince Priebus fi daayireektara duula filannoo isaanii kan turanii Steve Bannoniin akka qajeelchaa tarsiimoo fi gorsaa gameeyyitti kan Donald Trump tibba kana filatan. Namooti kun lamaan duula filannoo gara injifannootti Donald Trumpiin fide sana qindeessuu fi hoogganuu keessatti namoota gahee olaanoo gumaachanidha. Donald Trump afaan isaaniitiin Ameerikaa deebisnee biyya jabduu gochuuf namoota kana lamaan of cinatti White House keessatti of biraa qabaachuun koo murteessaadha jedhaniiru. Miidiyaalee hedduun namoota kana lamaan keessumaa immoo Steve Bannoniin olaantummaa adii afarsuun beekamu jechuun qeeqaatti jiru. Walumaa galatti filannoo tibba darbe geggeeffame sun yeroo kam caalaattuu kan miira uummata hedduu hate ture. Kaan miira gaddaa, miira yaaddoof, miira dhiphinaatiin yoo hordofu kaan ammoo miira kanarra kana wayyaatiin dhuunfatamee egereen biyyattii isa yaaddessaa hundumaafuu yaada jedhuun kan irra wayyaa laata jedhu yoo filatu kan Donald Trump filatamuun daran isaan gammachiise immoo hedduudha. Kun miira lammiilee biyyattii qofa miti. Ameerikaan biyya guddoo siyaasa addunyaa keessatti bakka guddaa qabdu dinagdee fi siyaasa biyya lafaa sodaachiftu waan ta'eef filannoon biyyattii dhimma biyyoota hundaati.
moototi hundinuu miidhaa yookaan dhiibbaa irra ga'uuf malu yaadaa kanaacha immoo aantummaa pirezidantii filatamuu sana waliin horatan tilmaamaa bayii filannoo biyyattii eeggatu. Erga kana jenne uummati Oromoo filannoo bara kanaa akkamiin ilaalaa ture yoo jenne kaan namni kun filatamnaan gara biyyaatti nu deebisuu malaa jedhanii yoo yaaddoo guddaa hordofan isaan kaan ammoo imaammata biyya alaa Doonaald Tiraamp hordofan biyya keenyaaf bu'aa qabaachuu malaa isa jedhurraa yaadu. Kun uummata Oromoo dabalate lammiilee mootummaa isaan bulchu abbaa hirree ta'an keessatti filatamuun Doonaald Tiraamp maal fakkaata kan jedhudha. Inni duraa pirezidantooti biyyattii paartii kam keessaayyuu haa filataman imaammata isaan biyyoota alaaf qaban akka jirutti yoo tokko ta'uu baatullee jijjiirama bu'uuraa garuu hin qabaatani. Hidda dhalata Afrikaa lammii Ameerikaa kan ta'an namni gurraachaa yeroo duraatiif biyyattii bulchan pirezidanti Baaraak Obaamaa yoo aangoo qabatan Afrikaa irratti jijjiirama guddaa fiduu jedhamanii nama eegamaa turanidha. Haa ta'uti waggoottan 8 darban Obaamaan hundee abbootii hirree Afrikaa jabeessuu irra kan tare bu'aa guddaa isaan Afrikaa irratti argamsiisan hin turre. Dhimma baqattummaa ilaalchisee sodaa uummata keessa jiru yoo ilaalle kanneen sichi Ameerikaa hin dhufin akka waan balballi Ameerikaatti nama seensisu cufameetti kan yaadan jiru. Kanneen Ameerikaa jiran ammoo akka waanta Tiraamp ari'anii isaan deebisanitti kan tilmaamanis hedduudha. Isa kana deebisuuf imaammata baqattummaa biyyattiin yeroo ammaa barcumarraa qabduu fi hojiirra oolchaa jirtu beekuun barbaachisaadha. Namooti miliyoonaan lakkaa'aman har'as biyyattii keessa waraqaa jireenyaa hin qaban. Uummata Laatinoo yoo ilaalle ijoolleen isaanii hedduun asitti dhalatanii lammii biyyattiiti maatiin isaanii immoo seera ala jiraachaatti jiru. Obaamaan isa kana akka duula filannoo irratti waadaa galaa turanii waraqaa jireenyaa akka isaan argataniif tattaaffii guddaa taasisanis koongiresiin irra jireessummaan paartii riippaabilikaaniitiin dhuunfatamee ture sun yaada sana kuffiseera. Ammas yoo ta'e Doonaald Tiraamp duula filannoo irratti kanan godhaa jedhanii ittiin qalbii deeggartoota isaanii hatuuf haasa'an jechuun hojiirra oolaa jechuu miti. Dhugaadha Ameerikaan biyyoota biroorraa balballi ishee baqattootaaf banaadha. Kana jechuun garuu imaammati kanaan dura ture baay'ee gaarii ta'aa inni ittaanu kun ammoo matumaa hammaataa inni jedhu xiqqoo kan afarfame fakkaata. Kun maaliif yoo jenne bu'uurri sirna siyaasa biyyattii akka wal madaaluuf seeroti Ameerikaan lafa kaawwatte yookiin hordoftu pirezidantiin biyyattii geggeessu tokko imaammata ofiisaatii bocee alaa fidate tokko akka barbaadetti hojiirra oolchuuf isan dandeessisu. Isa kana ilaaluuf Obaamaan filannoolee mo'atan lamaan keessatti dhimmoota jajjaboo ta'an yeroo duula filannoo sana hojiirra oolchuuf uummataaf waadaa seenaa turanii gara hojiitti hiikuuf gaafatanii koongiresiif seeneetarii irratti duraa kufee hafeera. Fakkeenyaaf yaadota Obaamaan dhiyeessan kuffisuun waggoottan 3 fi 4 darban keessa sadarkaa waajjiraaleen mootummaa dhimma baajeta xiqqeessuu waliin wal qabatee cufamaniirra ga'ee ture. Kun aangoo pirezidantiin biyyattii qabu hagam murtaa'aa akka ta'e kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf Doonaald Tiraamp waadaa deeggartoota isaaniif duula filannoo sana irratti seenan hunda hojiirra oolchuu jechuu nama dandeessisiisu. Waadaan sun sagalee argachuuf tarsiimoo filannoo isaanii itti dhimma ba'anidha. Biyyattii keessa kan ittiin aangoo abbaa taayitaa madaalan seera sadiitu lafa jira. Isaanis mana murtii, mana marii fi pirezidantiidha. Isaan kun wal deeggaraa, wal danqaa, wal sirreessaa waan waliin deemaniif akka biyyoota abbaa hirree pirezidantiin tokko ka'ee isa uummataaf waadaa seene tokko kun imaammata kootii jedhee fedha isaatiin gara hojiitti hiikuu isan dandeessisiisu. Kabiraan kan nuti ilaaluu qabnu yeroo kamiyyuu filannoo biyya Ameerikaa keessatti kaadhimamtooti paartii lameenuu irraayyuu filatamanii dhihaatanii yaadota isaan uummata biratti qabatanii gadi ba'an kan isaan erga filatamaniin booda hojiirra oolchan waliin fakkaatu. Abbootiin siyaasaa kamiyyuu uummata isaan hordofan biratti fudhatama argachuudhaaf jecha saba siin dhaabbadhaa ittiin jedhan sana fedha isaanii hubachuun sagalee irra jireessa argatanii filatamuudhaaf jecha miiraa fi hawwii isaanii ittiin bituuf haasaa deeggartooti isaanii dhaga'uu barbaadan ittimu. Kun kaan ni rifaasisa, kaan ammoo ni mirqaansa. Kaadhimamtooti hedduun waadaa duula filannoo irratti uummataaf seenaa ba'an otoo barcuma mana marii irratti hin dhiyeessin kanneen marsaa isaanii xumuratanii aangoo irraa bu'an illee hedduudha. Fakkeenyaaf waadaa Doonaald Tiraamp deeggartoota isaaniif seenaa ba'an hedduunsaa kan tartiiba hin qabne yaadota daandiirraa kaatan yaadota sadarkaa imaammataatti illee barreessanii waraqaarraa hin qabne ture kan isaan haasa'aa turanii jedhu xiinxaltooti siyaasa biyyattii. As keessatti akka hawaasaatti yoo of ilaalle
ilaalcha Doonaald Tiraamp baqattoota Ameerikaaf qaban caalaa imaammata isaan biyyoota Afriikaaf qabaachuu malan irratti yaadoti adda addaa yookaan dhageenya. Kaan Afriikaaf bulchiinsa Hilaariitu gaarii ta'aa yoo jedhan, kaan ammoo lakki Hilaariin mootummoota Itoophiyaa waliin karaa abbaa warraa isaanii hariiroo jabaa waan qabanii fi yoo gara aangootti dhufan biyya keenyaaf hamaa ta'u maluu jedhu. Isa kana yoo ilaalle akka nama dhuunfaatti hariiroo namni tokko aangaa'ota mootummaa biyya tokko waliin qabaachuu malu adda adda ta'u mala. Akka mootummaatti garuu Ameerikaan hoggayyuu biyya dantaa ofii dursitu waan taateef biyyoota alaa keessatti kan isheen dursa herregattu bu'aa ofii irraa argattudha. Ameerikaan Afrikaa irraa kan barbaaddu maal isa jedhu yoo ilaalle ardii sana keessaa akka tasgabbiin siyaasaa jiraatu qofa. Durdur biyyooti akka Ameerikaaf Awurooppaa ija isaan ittiin Afrikaa ilaalaa turanii ija gargaarsaan ture. Waggoota asaanoo kana ammoo gargaarsa erguurra gara daldala babal'isuun imaammata isaanii guddisaa jiru. Kun namoota akka Doonaald Tiraamp umurii isaanii guutuu jireenya daldalaa keessatti dabarsaniif matumaayyuu carraa gaarii banuu danda'a ta'a. Akka Itoophiyaatti yoo ilaalle immoo biyyooti nuti gaanfa Afrikaa jennu kun biyya hokkarri adda addaa keessatti mul'atudha. Shororkeessummaan itti heddummaataa dhufee waan ta'eef paartiin kamiyyuu injifatee namni kamiyyuu gara pirezidentummaatti yoo dhufe imaammati Yuunaayitid Isteet akka biyyaatti naannoo sanaaf qabdu jijjiirama bu'uuraa hin qabaatu. Jijjiirama guddaa kan fiduu danda'u lammiilee biyya sanaa qofa. Maarree akka Oromootti furmaati jiru maali yoo jenne dippiloomaasiin barbaachisaa ta'us tokkummaa uummatichaatu furmaata guddaa ta'a jechuudha pirezidantii filatame caalaa. Keessumaa lammiilee Oromoo biyya alaa jiraataniif kan imaammata mootummaa biyyoota keessa jiranii gara ofii barbaadanitti bocuu danda'an isin waan ta'eef pirezidantiin filatame yookiin qaamni aangoorra jiru eenyu yookiin imaammata akkamii qaba jettanii dhiphachuurra jijjiirama bu'uuraa fiduuf akka sabaatti fedhii uummata keessaniif qabdan irratti yaada wal fakkaatu tokko horachuu dandeenyaan nama kamiyyuu paartii aangoorra jiru kamiyyuu jijjiiruuf wajjin hojjechuun salphaa ta'a. Sona miidiyaa torbaniin sagantaa biraa qabadheen dhiyaadha. Amma torbanitti torban gaarii. Ifbooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Qaqqalee dhiigaan jeeqqifatee foddaa bilisummaa kunootti dhihaatee tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafatee.